Beetanii dubartoonni wannan isin gorsu yaa'u hin beekamu namni tokko ani isin gorsu sama fakkeenyaaf hin beekamu ilmi namaa kuni rakkoon gaafa itti cime dubartiin keessaafuu gaafa dhiiraan akka malee miidhamte abbaa manaanis ta'u bakka I don't know waan isin taate rabbii haa beeku kana jennee dubbachuu hin dandeenyu ammaaf arraaf dubbachuu hin dandeenyu booda garuu dubbachuu hin dandeenyu yoo callisanii dubbiin karatti wallaalamtee xiinxala mataa keenya kannachuun keenya waan afan qabneedha. Garuu ammaaf kasan san jechuun barbaadu garuu dubartoonni waan fedhellee ta'u wanni fedhellee yoo ta'e lubbuu keessan hin balleessina. Abadan namni isin lubbuu balleessitaniif sun hanqa guyyaa xiqqaati malee sammuu jireenya isaa itti uffata. Abadan lubbuu keessan hin dhabamsiisna yaa dubartoota kiyya please. Bakka of hin miidhinaa yaaboo wallaahi. Kisma hundaa'u dubartii miidhama dubartii of ajjeesa dubartiif darba bakka sinigala ወንዶች ውሻ ናቸው ወላሂ ላዚም እና of miidhina please rabbu majaa bakka jechuun gaafa jireenya jechuun wallaaltan bar gaafa rakkattan fira keessanii si biraan arkitan nama bakka namni hundi addunyaan tun hundi isin garagalti garuu ka rabbii keessanii masgida dhaqaa quraana qaraa bayyaa imaanatachuu warri amantii biraatis amantii keessaniin dhaqaa bika amantii keessanii dhaqaa bakka rabbii keessaniitti dheessaa xiqqashoollee taatu wayyooytanii isin galee bika aartan sanii fagaadhaa bika miidhamtan sanii dhaabbatina yoo miidhamtan bika miidhamtan sanii fagaadhaa wannin isin gorsu namni miidhame bika miidhame sa yoo taa'e daraniif miidhamanii wayyaa'u bikka san miidhamu jiraata taanaan fiigi bikka sanii bakka ilma fiigu qabda taa'uun qabdu yookiin lubbuu kee balleessa waan ta'eef inni jiraachuu jiraatan sun takkanii yaalta toluu diddata lamanii yaalta toluu sadaffaa biraatiin bu'aa abbaa fedhe haa ta'u dhiisaa deemanaa isiniin je wallaahi laaziim kan haadhaaf abbaan isaa jijjiiruu hin dandeenyaati jijjiiruu hin dandeessu yoomillee ta'u ቤተሰቡ ያልቀየረውን አንቺ መቀየር አትችይም ትተሹ መሄድ አለብሽ ነማሃቲ መከርተፋን ዶይቴ እንጂጂራቲን እንጂጂራይቴ ወንቲፍ ሚቱ ፍንጅርቱ ዲሴ ዴሞ ቀብደቹ ጅሬኛ ከየሰቲ ዱበርቲን በቃ ወነመ ጂጂራም ነቶ ኩን እንጂጂራይኔ ጋፋ ረከኒ ኢፊስ ረክስኔ ኡምሪ ተኝስ ፊጥኔ ረኮ ከሰስ ኢፍኔኒ ኢፊስ አጄስኔ ወላሂ ዋሜ ከስ ሂንጂ kana abbaan amata meeqa kadhatee jijjiirraati guyyaa takka dhufteen jijjiirraa jechuun dandeessu dhiistee deemuu danda'u qabda bikka si miidhuu dhaabbatiin bikka rakkoon sitti dhufteen dhaabbatiin bikka namni si boochisu inuman dhaabbatiin ati andee kaalaqash hulattee kaalaqash kalaas deemuu qabdi namni guyyaa tokko si kaade guyyaa kuma si kaada waan ta'eef bikka sanii fagaatu qabdaa jechuu miidhaan obboleetii tante fooqirraa of darbitee duutee takka garaa yoo sin balleessine ati intala ilma namaa keessan jirtu jechuudha ustee quraana baadhattee deemta malee wanta ilma namaa keessan jirtu jechuudha nama bineensa irraan uumame nama ilma namaati namni nama du'ee firrifanne namaa miti boo ምን አይነት ስብዕና ማሊ አስተሳሰቢን አከው ያድኒ አከና እንዴት ነው ሰው የሚያስበው አከም ያደከና ያደ ሚጭዮ ጥቆ ኢልሞ ተከለን ገብቶቹ ጥቅሾቹ ስራ ጥቆ ዳማ አመተ ሴንቴ ገስቲ በሴንቴ ቡቴቱኒ ሚጮናማ ሉቡይሲ ደበርቴ ኩኒ ስራ ጥቆ ደሲ ገሌ ሚጮ ሃላፍ አባ ዋሜ ቃፍ ኤገቱ አዋንም ቤኩ ፊቀናኒ ባይዘዌ በጣም ነው ማቃት ዋንም ቤኩ ፊስኒ ገሌ ነማ አከሚ አከታቴ ጀቹ nuti gadda keessa jirra amma እና ኦሮሞ amma wanta hedduulee dubbachuun barbaadu kana sanii jechuun barbaadnu garuu wanti isin gaafachuu qabda miidiyaa kanarratti warra isii haja rabbi firootaa fi aalii isii haja jabeessu garuu maal taati akka
of darbite nama darbe moo ofii of darbite moo rakkoon isii du'a kanaaf isii saaxile maalii rakkoo maaltu jira maaliitu kanaan isii gahee waan jiru Oromoon gaafatu qabaa jechuudha. Isin garee mana keessa of darbite fooqii shanafarratti darbite halkan sa'a 9 of darbite jedhame. Okay, halkan sa'a 9 of darbite ganama duutee argamtee jedhame. Okay, sa'a 9 of darbite sa'uma 9 sanitti argamu qabdi malee ganama akkamitti argamu qabdi kun gaaffii tokkoffaadha. Namni halkan sa'a 9 of darbe suni of darbuu isii sa'a 9 beeke sun akkamitti ganama arkuu danda'e. Kunis gaaffii biraati. Mana tokko keessa waliin jiraatanii akkamitti darbamtee namni biraa arkee hime moo isaa gabbee arkee moo akkamitti argamuu dandeesse? Xiyyaaqee noo him. Akkamitti akkas ta'uu danda'e? Waliin jiraataa jiranii osoo rafuu jiranii kaatee biraa of darbite moo hulaa bantee deemtee bika biratti of darbite moo mana keessa manuma jireenya keessaa of darbite jedhame. Mana jireenya keessa yoo of darbite sa'a 9 of darbite ganama argamtee jedhame reefkiisi. Ganama duutee argamtee. Namni sa'a 9 of darbe suni sa'a 9 darbamuu isii barreeffamaan keessee moo akkamitti akkas ta'uu danda'e? የህዝብ ጥያቄ ነው። ማሊፍ of darbite? Sababni yoo maali? Isaan jidduu rakkootu jira moo rakkoo biraati? Maybe rakkoo biraatiin abadan of darbuu dandeessu. Yoo jijjiiramee rakkoo biraatiin of darbite jedhamee haqni micootanaa hin baasnaa jechuudha. Abadatti rakkoo biraatiin of waan darbitu jiru. Bakka isaan lameen jidduu rakkumaa jira bakka akkasitti hubanna nuti kan akkasi dubbiin ifaa gala waan ta'eef amma hawaasni kan gaafatu qabu kana jechuu takkaa jirtu lubbuun isii baatee jirti. Rabbitti araaramu qananii በጣም ምስኪን ሰው ናት ወላሂ ላዚም በጣም በቃ nama gaariyoon isin injee maal jee isin ibsa wallahi በጣም ጥሩ ሰው ናት. nama hundi nama hedduu ni beeyta warri biyya jirtan lafattis ni beeytanii warri si wajji haasoytanii beeytanis ni jirtan ምን አይነት ጠንካራ ሴት እንደሆነች ታውቃላችሁ. dubartii cimtuun isin injee በር dubartii cimtuu wallahi saani kana jechuun barbaadu malee dubartii cimtuu jechuu abbaa manaa isii kaaka jabeesse dubartii isiitu baay'izawee isiitu isa duuba jira baay'izawee guyyaa takkallee galateeffatu thank you jechuu baatuun illee isiitu isa duuba jira jechuu gizee hunda hojiilee inni hojjetu irratti akkanaabbaruu irratti jettan wanti nama walitti qindeessu irratti waa hedduu irratti jechuu guyyaa takkallee thank you jee post godhuu baatullee jechuu. Okay. Mee arkitanii beetanii dhugaa dubbannee baraamma nuti waa hedduu haasa'uun barbaadu malee yaani Oromoon tunu isinii galaaban peejii isaa diimaa laalame akka jaartiitti guyyaa tokko akka artiistota kaanii post godhee ni beekaani isumaa post godhaa oola gizee hunda. Waa hedduu jiraa barni beena bara akkumatti nuti siyaasaan nu galti amma dubbannu garuu. Hin beekaa jettan guyyaa tokko guyyaa lama deemaa laalaasan. Waan hin beekne naasayina Oromoos jalatti himtanii. Amma nam tokkollee qeequun barbaannu amma saatanatti santu badii qaba kana badii qaballee hin jeenaa Oromoo amma gaafuma gaafanna akka nama tokkotu intala Oromooti keessaafuu dubartiidha. Miidhaan dubartii miidhaa dubartoota hundaati. Kanaafuu gaaffiin keenya gaafuma akka itti akkuma isin injee gaafachuu qabdan maaliif sababni maaliif darbite bakka kana isin galee amma በጣም ነው የምታሳዝነው እና nam tokko qeequun dandeenyu sanii nam lama jidduu seentee wanta murteessitu hin jiru wanta nama lama jidduu rabbiitu beeka haa ta'u malee sababni kanaaf maaltu isii geesse dubartiin baay'ee waan xiqqaatu dafee isii abdii mursiisa. Dubartoonni nuti dafneetti garaan keenyas akkuma qulqulluutti akkuma onneen keenya qulqulluutti dafneettis abdii muranna dafneettis waa balleessuu yaalla jechuu isin galee. Kanaafuu rabbi itti araaramu na wanti isin gaafatan san qofa qeequmsi hin barbaachisu nama arrabsuun hin barbaachisu just
maal akka taate qofa gaafachuu qabnaa jechuun nuti hawaasni Oromoodha. Dawwalii gaafadhu gaafa